Kenya sanyina bidda dimana bidda Kenya sanyina bidda dimana bidda Kenya sanyina bidda dimana bidda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota chaanala Dambiyyeedha hundi keessanoo kan islaamaa kan kiristaanaa kan islaamaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sin jechaa kan kiristaanaatis ashama harka fuunee sin jechaa hordoftoonni kiyya bakka jirtanitti lagaa fi gaara qaxxaamuree jaalalaa fi kabajaan salaamanni kiyya bakka sin jirtanitti sin biraa ga'u sin jechaa dhufnee jirra gaa hordoftoota kiyya like subscribe gochuu hin dagatinaadha. Chaanala kana jajjabeessa atii kiyyaatti dabalamuu hin dagatina warreen haaraa taatan warri immoo agartee subscribe gootanii jirtanis like gochuun dagatinaadha. Kanatti aansuudhaan gaawwanneen an dhufe sadarkaa duraadha. Ummanni keenya ummanni walloodha bakka jirtanitti hundi keessanuu jaalalaa fi kabajaan isiniif qabu lagaa fi gaara qaxxaamuree isin biraa ga'u isinin jedha. Kanatti aansuudhaan wanni ani jechuu fedhu akkuma waliin agarru yeroo hedduu dhimmoonni siyaasaadhaa bara dhufaa darbaa waan daangaa qabuun miti mootummoota dhufaa darbaan rakkoon siyaasaatii fi rakkoon agartee diina gama kallattii afraniin hundaanuu nu marsee jiru bara dhufaa darbaan nu gabroonfatee agartee dhiibbaa nurra gochuu fi akkasumas seenaa keenyas aadaa keenyas eenyummaa keenyas namoota haga tokko kan awaalee dhabamsiisee jiru kan immoo agartee ofirraa falmataa jirus akkasuma dhabamsiisuudhaaf tattaaffii godhaa ture bara dhufaa darbaanii. Alhamdulillah amma xiqqoo takka waan wayyaa'ee fakkaata garuu keessatti ummanni keenya ummatummaan keenya siyaasa kallattii sadaniin jiru kallattii sadan aggaasan jedhu gama Amaaraatii fi gama Oromoo yookaan gara mootummaa yookaan immoo gara adda bilisummaa Oromooti. Siyaasa kana keessatti agartee hedduu dogongora guddaa uumuudhaan gama lammanitti hawaasni keenya hedduu gaagamaa jira. Kanas hedduu agartee uummanni keenya siyaasni gara deemu laalaa gara agartee diina lamman hedduu teessanii ofis hin dararinaadha. Gara siyaasni deemu laalaati gara agartee isin baasutti gara agartee furmaata isin qabutti tarkaanfachuu keessan hin dagatinaa isin jedha. Akkasumas immoo hawaasni keenya tokkummaa keessanii fi hiccitii keessan jabeeffachuudhaan mariidhaan waan tokko furattanii wal basaasuu dhiistanii osoo agartee mariidhaan gara fuulduraatti tarkaanfattanii wanni hunduunis irraa jedheetii yaada. Kun dhaamsa obbolummaati. Haa ta'u amma haala amma agartee footoo asirratti agartan kana gootittii teenya warqituu akka amma footoo haawaltii yookaan immoo agartee suuraa asirratti agartan kana suuraan kun dhugaatti amma dura waa dalagamee jira sanatti fakkaatu. Haa ta'u malee immoo suuraan kun dalagamuudhaaf yookaan immoo agartee gaafiidhaaf yoo as bahee jiraate wanni kun illee sila godhamee hedduu waan nama boonsaa jedheetii yaada. Akkasumas gootota walloodhaa kan agartee fakkeenya akka warqituudhaa hedduutu dhokatee jira hedduutu hawaalamee jira. Akkasumas seenaan Oromoota walloodhaa eenyummaan isaanis hedduu hawaalamee jira hedduu laaqamee jira. Sunis agartee haga tokko hayyoonni keenyas qeerroon keenyas qarreenis manguddoonis mootummoonni agartee biyya keenyaa hundi keessanuu osoo waan kanarratti illee hojjettanii waan kana sirreessitanii hedduu natti tola. Akkasumas immoo agartee waa hedduullee sirreessaa jirtan haala amma agartee arafaa baranaa kanaan wal qabatee soomanuma baranaa kan amma darbe kanaatiin wal qabatee jechuudha. Haalli dirree iidaatti solaattanii fi haalli keessan haalli gartee tasgabbii uumaa jirtan haalli eegumsa keessanii haalli ka'umsa keessanii hedduu namatti tola. Agartee mootummoonni godina keenyaa hundi keessanuu galatooma isin jechuu barbaada. Akkasumas agartee hawaasaan akkanatti wal fudhattanii hawaasaan akkana walii galtanii gaafa hojjettan hedduu namatti tola. Wanni hundi dhawaataan sirraa deema dhawaataan waan agartee hawaasa keenya irraa hir'uu ta'e waan immoo hawaasa keenya dhiibbaa ta'aa jiru waan hawaasa keenya adda facaasaa jiru waan hawaasa keenya irraa gaafii hawaasa keenya kan hin deebine akka haala naannootis wal qabatee kan akka agartee horiyyummaatiin wal qabatee diina gama lamman gama sadannaniin afraniin hawaasa keenyatti dhiibbaa godhu hedduu irraa tasgabbeessuudhaan waa hedduu irratti bu'aa bahii hedduu hojjetaa jirtan gaa wanni hundi yeroo tokkotti namaaf hin guutamtu dhawaataanii kana jajjabina isinii hawwa haalli irra jirtan hedduu nama gammachiisa gara fuulduraattis akka fooyyessaa deemtan hedduu namatti tola.
akkasumas agartee haala ayyaana adda addaa agartee artistoota keenyas gammachiisuudhaan agartee waltajjii adda addaa agartee namoota wallolees araarsuudhaan rakkoo biyya keenya keessaa kan akka dhuunfaatis kan hawaasaatis kan gama hundaanuu kallattii hundaanuu furmaata gochaa deemuun keessan hedduu namatti tola. Hawaasa keessatti akkasitti gabbuutanii mari'attanii mariidhaan furuudhaan waan tokko tokko suutaa sirreessuudhaan hedduu namatti tola. Haalli ka'umsa keessanii obsaan mariidhaan fakkeenya hojjettanii waan hojii fakkeenyaa hojjettanii fakkeenya akkasitti haala hojiitiin wanni isin agartee as bahaa jirtan hedduu nama gammachiisa. Uummanni keenyas wal dhageenyee uummata keenya agartee godina Walloo kana agartee yeroo hedduu roorroon bara baraan irratti deddeemu kana roorroo kana osoo walumaanuu akka sirreeffamu hunduu agartee karaa dandeessanii dhiibbaa gootanii uummata kanas gargaartanii walis dhageessanii walis mari'attanii rakkoo kana furaa deemtanii hedduu namatti tola. Maaliif yoo jettan haalli misoomaa, haalli nageenyaa, haalli daldalaa, haalli agartee hawaasni keenya tasgabbiidhaan dalagatu nageenyi biyya keenyaa hedduu bara dheeraadhaaf kan dhabamee jiru. Sunis hedduu agartee amma haala deebi'aa jiru fakkaata. Deebi'aa jiraas immoo wanti tokko tokko. Kanaaf haalli keessan hedduu namatti tola. Jajjabaadhaa itti kufaa isin jechuu barbaada. Gara fuulduraatti wanni hundinuu agartee akka sirraa'ee agarru abdii qaba. Kanaafuu qeerroo fi qarreen uummata keenya biyya keessa jirtan wanni isin hojjetaa jirtan hedduu nama boonsaa. Wal dhaggeeffadhaa, waliin mari'adhaa, mariidhaan xumuraa waan hojjettan hojiin agarsiisa. Hojii bu'a qabeessa, hojii seena qabeessa, hojii gaarii hojjechaa deemaa jirtanii haalli keessan hedduu namatti tola. Kanumaafuu jajjabina isin hawwaa, jajjabaadhaa isin jechuu barbaada.